كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كن يكبجمو بكنا كان رفتني سننجا برنوني كن يكوتا شنفادا حقوق الزوجين حقا جارسا جارتين walirraa qaban dhihaata turtiin taysan وجهاتات. ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يعدل بينها وبين جارتها أي الزوجة الثانية إن كان له زوجة ثانية، يعدل بينهما في الإنفاق والسكنة والمبيت وكل ما يمكنه العدل فيه. حقا جارتين جارسا عبد الرأي يو جارتي لما قبات أسقا قفتي جبدو جرا تنا في تاني سول كتايسو akkuma mana kana bulutti mana kaanis bulu guyyaa lama as bule guyyaa lama achi bulu guyyaa tokko as bule guyyaa tokko achi bulu jaartii guddoo jaartii xiqqoo wal qixxeessu uffata bituu fi keessatti wal qixxeessu qoonqoo masruufa kennuu fi keessatti wal qixxeessu mana qopheessuu fi keessatti meeshaa manaa qopheessuu keessatti waa hunda keessatti wal qixxeessuu barbaachisaa jechuudha. Guyyaalee bulu keessatti illee wal qixxeessuun dirqama ta'a. Guddoo miidhee xiqqoo akka aadaa nama keenyatti tama irra bareedu tama irra umriin xiqqoodha ta irra dardaraa ta irra isa gammachiiftu qofa filatee guddoo moggatti darbee ta bareeduma hin qabne moggatti darbee ta amalli isii hammaatu moggatti darbuun sirriidhaa miti gonkumaa sirriidhaa miti dhoowwaadhaa dubbii hamtuudha wal qixxeessu waan wal qixxeessuu danda'u keessatti sun maal masruuf mana lakkoo isa bultiidha kana hunda wal qixxeessuu barbaachisaa jechuudha. فإن الميل إلى إحداهما كبيرة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد وأهل السنن. تكديسني تانكو هتي قالون بلتي كيست مصروفا نياتا رغاتي كيست تجاجل منا كيست أفتا كيست bultii keessatti lakkoofsa guyyaa bulanii keessatti takka guddoo ofirraa darbanii xiqqoo qofa qabachuun fokkattuu darbanii bareedduu qofa qabachuun ta haala hammaattuu darbanii ta haala toltu qofa qabachuun badii guddoodhaa dogoggora yakka hamaan. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam akkana jedhe nami dubartiin lama isaaf taate famaala ilaa ihidaahumaa takka darbee takka qofa qabate tuunuunuma keessa teesse achi goreellaa biran bulu hin kennuuf lubbuu isaan kennuuf qabeenyan kennuuf masruufan kennuuf akkasumatti yoo ilmaanii wajji darbee yoo kophaa isii darbee dhise ona keessatti dhise. Nami dubartii lama qabu ka gama takkaa galee tan lafa lakkisee haqa isiidhaa miidhee irraanfate jaa yoomal qiyaama guyyaa qiyaamaa ni dhufaa washiqqu humaayil cinaa isaa tokko dhabee dhufe jechuudha. Cinaa isaa tokko dhabee nama ija takkaa nama harka tokkoo nama miila takkaa ta'etti jaamee shalalee naafi walqinni tokko akkasitti dhufaaya. Rabbi nu atiisu haqa waliitiin dhaabbachuu وأما ما لا يمكنه أن يعدل فيه كالمحبة وراحة النفس فإنه لا إثم عليه فيه لأن هذا بغير استطاعته. قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أهل السنة. أسوان جرمالي وأول كتيسون دندنية تجرا سويو أكمي غافين يتقوم ملا جالل أني دانم والكتيسون دندن غمچو hal kam mana kana bulu akkamalee gammadee hal kam mana kana bulu yoo gammachuu dhabe kun homaa rakkoon qabu
tana haalaan jaalatee tana yoo sanii gad jaalate homaa rakkoon qabu waan kennu keessatti waan godhuuf keessatti waan gargaaru keessatti waan barbaachisaa keessatti eega walqixxeesse booda halkan mana tanaa bulte maaliif koflaa bulte halkan mana tanaa maaliif hirribatti bulte jechuun hin jiru sun onneedha qalbiidha waan inni harkaa qabu miti qalbiin tun tana irra jaalatte tana waa xiqqoo jaalatte tana haalaan jaalatte nama tokko haalaan jaalatte tokko sanii gad jaalatte kun waan namni harkaa qabu waan abbaan of godhuu miti akkuma san wanni biroollee wanni kana jala deemu ka akka wal qaqqabuudha wal dhungachuudha wajji taphachuudha waan biroollee qunnamtiinis wal qunnamtii geggeessuudha mana kana hogguu bulte maaliif akkas dalaydee mana kana hogguu bulte maaliif rafaa bulte wanni jedhamu jiru sun waan inni harkaan qabne waan onneen isaa to'annaa isaatiin alaa kun rakkoon qabu jechuudha kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala jaalala keessatti wal qixxeessuun akka hin danda'amu gammachuu keessatti tapha keessatti wal qixxeessuun akka hin danda'amu rabbiin uume subhaanahu wa ta'ala waan beekuuf walan tastatii'u an ta'diluu bayna an-nisaa'i walaw harastum hin dandeessani dubartii jidduu wal qixxeessuu osoo hanga feetan boololtanii yaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam yaa rabbi kun qooda kiyya wal qixxeesseetiin jira waan danda'u keessatti waan ani hin dandeenye taate harkaa qabdu ta'an harkaan qabne keessatti yaa rabbi nan qomatinii jechuudha sun jaalalaa fi gammachuu fi taphaa fi waan kana fakkaatu jechuudha ولكن لو فضل إحداهما على الأخرى في المبيت برضاها فلا بأس يوجر والتهي تنر الكبا هل كان كيس يسيبر بولي مسانو تيبر بولي يوجد تهيم أنما قد دادا تكو تنبرت وياك يسيك نراها بولي يوجد وماركم كم هيما يسيتين ويا يسيدا تاني فيو دبرس وماركم كم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة حين وهبته سودة لعائشة نبي كان عليه الصلاة والسلام عائشة دا غويا يسيتس كنه غويا سودات سودان تو نما قدادا هل كان كي يلين عائشة دا دبرس سين يول لي دايته وان يسيكن تيرج غويا هل كان سودات نبي كان من عائشة دا بولا وان دبرتين تي ولتاتي مسانون ولي هيم وما ركون قبو مسانون كاتيل تو نكسي يرو امان يرتي غافي سن اسنوم ما اچت ديبسا تكنا غافي اسنوم دريتو نبي كان صلى الله عليه وسلم زمان فياده بس dubartoota isaa waliin qabeet hayyama gaafate mana Aayishaatiin ciisaa hanga fayyaan qabne kana na hayyamaa jee hayyamanii fi akkasitti mana Aayishaa ciisee jechuudha. San dura eeyna ana gadan an eeysa boru taraan eenyu jee gaafata nabiin yeroo dhukkube san mana ibaluuti osoo jedhaniin yeroo hunda waliin qabee mana Aayishaatiin dhukkubsadhaa achitti na hayyamaa toleessi hayyamna jedhaniin hanga du'etti achuma ture jechuudha. Raahul Bukhaarii wal Muslim. والجبيسا كرا ربي رت سري ديما ور لما فوتن والكتيسا نمي لما فورة دبرتي تانغ كبيتان والكبيتي فراش اللي والجالجسيتي وفت اللي والدبرسيتي كناني سيجتي كبيتي برو مرتين فول ربيتي جنا وفي ملونا بيتي الدنيا كلها فيتي آخر اللي كلها كيتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.